Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama jamtoota furdiftoota keenya jirtu jajjabaatanii akkam isiniin jedha. Nagaa qabdanii isiniin jedha. Waan haarawii qabadhe isinii dhufee waan haarawii sun malee waan jettan akkuma argaa jirtan kana jechuu bes hangaatuuf abdii waan dalagaa jiran ima argitan jechuu akka hangaatuun abdii harka deeffatte jechuu garuu jaalalaan osoo hin ta'in waan bidhaatiin harka deeffatte jechuu hangaatuun dhugaa dubbachuuf taana akkuma argaa jirtan san bes abdii yaamtee bakka dhimma kana ka isin koomantii jalannaa barreessitanii garuu kama jamaa ulfaadhaa isiniin jedha warri koomantii jalannaa barreessitanii abdiitti himii waan kana hidhoo isinii abdii mul'is viidiyoo kana naan jettan viidiyoo akka itti mul'isuu dhabe maal yoo naan jettan jechuu silkii harkaa fuutee nookiyaatti kennite jechuu dhugaa dubbachuuf taanaan kanarraan taree ammallee ammootinuu qaamumaanuu yaamee gayyaamee itti hima jedhee بس غيرغيري ودو تنبوفت دقيقه متك بران كاتو دقيقه متك جرن غدو دمي دقيقه تك جلان كاتو مسترنا باستي هيچيتي كان نباستي نفكاته بيكان دقيقه متك جلا هنكاتو جچو ابدي جلا سالا مكرتو غدين والله كجبون حراما جتك سالا كان ابدي ارغم بيكو ونكرا وتمرا جچو سالا كان ترغم بيكو أما في الدم مودي دفتة جلوان جتن ذلك كان كجيب ستبوتي هيتي كجيبا ستهمتي ذلك مرات فيديو سينغ ديستو كارجي جچو سي لين دب سنيغرو كان فيو كما جمتو تفردفتو تكينكم ارغا تان كان جچو والله بالله درسيتي چوچيتي كان فيديو انغ ديسي سان ارغيتي چونغات والله دوغد بچفتانن akka inni galena marat attamo zalika marat atete amansiiste garu inni lafatti leen amanu osoo mee video sanuna mudhise dheeni waan jiru mi inni lafatti amanu hayye zalika rassi maratadha si ijaartinti akkas goote amansiiste waayisiste gadhiste jechu dhugaa dubbachuuf taana wallahi abdii na dursite jechu isin akka galeen manaa gadin baas saala kanatti gadin baas tukuno dhugaa dubbachuuf taana itti mufu yoo inni isi biraa ka ittimaami yoo isa addarga ittimaami kam jamtoota furdurtoota keen kanaaf daqiiqa matakka ka duraan hin jaalan abdiyye maal si dalagaan ka hin jirre kana wallahi billahi duraan ulfa sababattina dhukkubaa jettiimi wallahi billahi video nan gadhiise sun xuru abdii ta'e takka illee yoo laalu jechu bes bakka isan nar gadhiisa waan baa kana dagattee nun dubbattu homa baa kana yoo jechu wagaatun duraan na dhukkub waan takka nyaadhu kana natti ajaa'ib haqqan video hajji isii waliin dalaydesan mistira san jalabaas homa baa kana nun dubbattu matbaka duraan seentee dalayni qaxettee seentee dalagu kana dhukkubatu waan hin jirre kana lafara xuru ixechu in margaameen kuno matbaka kana waliin fayyadamna jechuun illee nyaata godhachuu seen isiillee nyaata godhuu seenti nad ififtu na dursitee maganam subii ka'u jammarti wallahi billahi kama jamtoota furdurtoota kan dhugaa dubbachuuf taanan na dur subii kaati bes ana dura ka'amem sa'a kudhan mageenan kaati nyaanni isaa kuno jaayiza ta'eef way shunkurtii illee na gubde somasi wajjin haasoo kama jamtoota furdurtoota kan duraan jechuu kuno kana isititti godhaa beetanii dabbaan kun shoonaan kun dura ka ilillii ture jechuu dhugaa dubbachuuf taanan ililliin dhistee baatee anatitti hafee anatitti dalaga gizeetti dalagan immoo qulqulleessee kana guutuu dhiqee baay'achuu kun kana guutuu duraan hin dhiitu itti dalaydee wasaka keessaa baati wasaka kun kana marakka argitanii ilaala kana guutuu wasaka keessaa baati amma gan fiidiyoo san gadhiise maxba kan dhiquun kana guutuu qulqulleessu dhimma nu tolee wallahi billahi fiidiyoon sun ummata hajji waan akkasii sun dalaguun garuu abdii miidhama malee isi sanafumarraa bakka gara naziifatti baasaa jechuudha duraan kana qulqulleessitu kana dhiitu amma itti dalaynaan guutuu dhiiti kun na dhukkubaa ilumaa hin qabdu jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaan ka argite lafarraa arraabu akka arraabbititti lafarraa arraabu wama ba'aa kana isiin tali waan ba'aa kana maan dubbanne maana dhukkuba hin jenne haga gabbii kana waliin galu jedhe ganama sa'a 12 taanan lafaa kaate maaltu matbaka keessa akkana tolee gad utaala abdiidha jedhee waan dhufu isiidha kuno waan hin jirre goggooteetti fiddi abditti maal siita lubbiyyee adawaa qabnanu bar adawaan oddoo tana keessa dila beekaa kasiitti siin na waqqasuuf akkana jetti beeytanii akkan guggubadhee aaruuf akkana ittana nammoo gana takka kiiloorra siin kaa'u kiiloorra gana takka dhiqaa waan taateef waan takka hin beedeef masxaxabaadha siin jechuu kun masxaxabaan harkatti dhiqatanii jiraami isi abbama argate harkatti dhiqata maal yoo naan jettan osoo jaarsa qabdu abdii hajjii mana kana yaamtee osoo argatte siin kabidaalee dabalatee yaamtii jechuu dhugaa dubbachuuf taana kanaafiyyuu an kiiloorra siin kaa'u abdiyyee maal siita
abdii kee maal nyaat abdii kee maal uffatta laa gurgubdee akkasiiti siin ana gubuuf jechuu dhugaa dubbachuuf taanaan ana gana takka kiiloo irra siin kaa'u isa ammoo dhugaa dubbachuuf taanaan wallaahi jaran harka deebistee telefoona lafa kaa'e daqiiqama duraan olii gad deemu jechuu biraa hin ka'u abdii duraan olii kakka'ee gara fedhe deemee akka fedhe ta'ame takka biraa ka'uun hin jiru. Badami catti as deemne garan shoola kana mara ummata targisifna waan isi wasaka goote biraa tarte laala arra kana mara faqaa fayte dhiite kana mara matbaka guutuun dhiite akkanas qammee badami catti ardi tanatti arra jaa'ibana taaree ardi matana guutuun dhiite tarte beeytane maal taate intalli yaa rabbi kee awwalaa kijiba haasuiti fiidiyoo masantu akkana godhe misxuruma jalaabe santu akkana ammoo deebite daa'imana godhu feeti beeytanii waan isin jettu dhagettanii nun beeka waan akkana hojjanne beeka waan akkana kana dalayne malee moodii sirra qabatu bakkatiin barumsan qabne been akkati waan beene furriintu na sobu edda akkasitti garuu na sobdan dhugaa dubbachuuf taanaan abdii ammoo akka deeffattee jechuu yoo isin surree baafadhatteen hin baafataa yoo isin godhadhatteen hin godhata yoo isin bakka san taa'etteen bakka san taa'a jechuu saalaa kanatti gadi hin bahin jettiin dhageettanii dheengadin caqasan zim jedhee hammaamni teene walitti aante jechuu akkuma nama hammaama taa'uu ta'ee zim jedhee caqasaa saalaa maal goota dalaabicha saalaa ciisa dhalaa lallaalu deemta adabadhu as taa'ettiin quusedhee ka duraan jecha isii hin fudhan mana kanaa gadi hin ba'u jechuu wallaahi akka dubartiitti ijaabatti gootee jechuun tallituun garuu abdii jaalatee osoo hin ta'in bar jedhan akkas goote abdii inshaallah ar'illee taanan burillee taanan amma ifiiftuu fidee duraan salaama narra qaraa akkana na laalu jalqabe wallaahi dhugaa dubbachuuf taana deengada takkatti karra banatee baa akkana na laala bees ana wanta kanarraan godhan ammoo isaa jecha akkanatti aaree isaa jecha lola hiriyaa fi keessaa manatti ol hin deebiin jedheen tallituun ammootinu abdii funnaan qabdee lafarra harkisuu feeti. Kanaafuu kabajamtoota furdiftoota keenya akkuma argaa jirtan kana jechuun an bultii namaa keessallee seenuun fedhuu abba qaasiin kalaas abdii jazbeessiti. Amma ammoo waan isin jettu dhageettanii fiddee nama maraanu an kaameeraa isin keette san argeeti jetti kaameeraa isin keette. Furriin tun akkanaan haasofti kaameeraa maal argite so kaameeraa argite inumaa kaameeraa warri beeytanii jirtan jechuun kaameeraa guddaa fi kaameeraa diqqa jira. Hin beeytan jechuun warri isiniif haarawaa miti si warri beeytan warri keessattuu mana maadaamii jirtanillee warri beeytan baay'ee jira hidhee yaada. Kaameeraa guddaan akka itti waraabaa jiru kanaa fi kaameeraa diqqaa akkanaatu jira kan mul'anne jechuudha. Kaameeraa diqqaa akkanaa jechuun milikketaaf fakkeenya isin mul'isaa jira. Kanaafuu kabajamtoota furdiftoota keenya akkuma argaa jirtan kana jechuun kaameeraan tatanan geenne jira jechuudha tatanan iyyuu hin geenne jira beeytanii. Kanaafuu osoo amma nutti illee mul'isatan isin mul'isuu illee hin danda'a. Bes biyya kanatti akka dhoogamaa ta'een beeytan kaameeraan didiqqaan sun jechuudha. Akka seerarratti wanni kun yakka ta'een beeytanii hin dhoogama waan taateef kaameeraan sun. Osoo amma mul'isii fi mul'isii naan jettan isin mul'isa. Maaliif garuu namni aarii as keessaa naqabu bes namni aarii as keessaa naqabu miliyoona tokko beeytanii bes dhimmuma abdii kanaafuu bayii gibbii kana keessaa sanaa tana keessaa zaalikaa baafnaa. Zaalika tumne sana tan keessa baasna namni jedhu nama miliyoona hin gahan jedhe garuu osoo amma kaameeraa namni akkas aarina qabu kun kaameeraa kan argise nama sana tan keessa waliin jiru jechuu kaameeraa kana sitti fiidurra baase bes nama na xoqqoman jechuu nama na fidanii na xoqqoman jarri jechuu akkas jedhee yaadan akka kanaaf isin dhoyse isin kaameeraa maa hin beeytu dirqama yaada mataa isii jechuu dirqama yaada mataa isii ni cattees isiqme. Aariyaan gaatu takkana na godha barra waan isin dalayde kana ta'e likkii malee nama gubaa dhugaa dubbachuuf taana. Furriin kun kaameeraa wayituun beeytu akkanaan itti albaatiif keessa nayti malee dhugaa dubbachuuf taana kaameeraa taat osoo kan itti kennanii isin kaameeraa iyyuu jettu shunkurtiifaa irra cirachuuf deemti yoo beeyte waan takkan beeytu jechuudha. Kanaafuu kabajamtoota furdiftoota keenya warri beeytan kaameeraa didiqqaan beeytan jedhee yaada keessattuu ijoolleen mana maadaamii dalaydan jechuudha. Ijoolleen mana maadaamii keessa dalaydan kaameeraan bifa kunoo qalama waatti barreessan kanaan jira jechuu kaameeraaleen didiqqaan warri mana maadaamii keessa jirtan waan beeytan na fakkaata akka jiru garuu beeytan jedhee yaadaa warri hin beeyne hin jiru bifa qarrisaatiin illee hin jira jechuu kaameeraan didiqqaan tun bifa qarrisaatiin illee hin jiru akkanaan albaatii isii fincaan isii irratti gadi fincaanti malee isii walaan namallee arrabsuu hin fedhu garuu fiidiyoo kana laaltee haa gubattuuf isii arrabsi haa bilchaattu haa gubattuuf keessi isii jechuu. Miskiini tun ganaa wanni dhaddeen hagaan tuutaatu nama tuffattee gana nama arrabsite jechuudha. Kanaafuu kabajamtoota furdiftoota gadi akkuma argaa jirtan jechuudha. Isin kanaaf sirriitti dhugaa dubbachuuf taanaan abdii eegaa jirti isiniin jedhe isin irra caala kanaaf abdii eegaatti.
ijatam qabdi kaameeraa san argiti jaan qabdu dhugaa dubbachuuf taanan amma meeshaa kun amma kun dabbaadhani wallaa kanatti itti deemtee biratti kutuuf taati ijatan lafan argitu jechuusi waan barjee yoo dhiiraaf barjee taate malee isin waan takka laaluun beetu jechuu dhugaa dubbachuuf taanan kanaafuu akkuma argitan kana ija maal qabdi waa argite osoo manaaxiri sanutti godhanii dhugaa dubbachuuf taanan manaaxiri masanu sotti godhanii argitu kaameeraan akkana bira kaa'e hajjiinis hin argin isin hin argin besan waan kanalee dubbiin kunillee na jibbisiisa wallahi keessee nuuf osoo hin ta'in anama jabaadhe jechuu warri dheengadda koomantii jala naa keettanii dawaan wanni namatti waa godhan nama hinii kunaan jettanillee wallahi ana wala hin beene bes akkuma dhama'een gurbama kana dhaqqabaa jedhe malee an wallahi tanallee yaadan jechuu dhugaa dubbachuuf taanan naa galatoomaa naa ulfaadhaa warri koomantii jalatti abdii mana sheekaa geessi quraana bira geessinaan jettan naa ulfaadhaa galatoomaa hajji yoo ka argu taate argee maallaqa kiyyarraa deeffadheen mana sheekaa geesse innuu naan dhaquu bes sheekuma manatti itti yaamee quraana faa manatti itti qaraa ittillee himeen abdii as dura jechuu mana quraana si geessannaan maal godha mana quraanatii naan jedhaa naan lolaa beeytanii kanaafuu ammallee taanaan anka fiidiyoo sooraa buufin dhufin bakka icciiti misii kana aaree dubbachuu dhufe wallahi fiidiyoo kana laaltee garaan isii haa bilchaatu jedheeti ammoo abdiillee mana argee ittiin forri maa abdiitti himne maa abdiittiin argisiisne zaalika abdii dhaqqabiinaan jettan mana wallahi mana fincaaniyyuu gadin ba'u abdii dhugaa dubbachuuf taanaan liphii abdiin argine akkamitti itti himame mee isii biratti itti himamoo akkam godhan akka godhu na dhibe wallahi dhugaa dubbachuuf taanaan kanaafiyyuu haga fiidiyoo biraatti walitti dhufnu nagaa annaa turaa isiniin jedha.